Wanti namaaf dadhabame Waaqayyoof ni danda'ama. Ani qabamu si'achi, ani qabamu si'achi, hin danda'amu. Ani qabamu si'achi, ani qabamu si'achi, hin danda'amu. Amma hin oollatu harkisaanii. Maali naan jennaan hin fayyu naan jedhe Waaqayyo. Harka keessanas qabaatee fayyadhaan himan. Warra baba. Fayyi maqaa Yesuusin. Maataatan maazar. Nan kufe. Amma waaqni kun sin fayyisure. Na fayyisa. Dhugaa. Dhugaa. Inda chau. Ilaamin. Amma akkasuta. Amma akkasuta dhaggeeffadha. Fayyanii machuudha. Amma jechuudha. Otoo ati ilaaltu akkasumatti deemu. Isaa booda yoo inni didee itti ka'e mana ogeessa deemanii haa hi'atan. Gara Waaqa akkasaan jedhe nan fayyisaa naan jedhe. Dhuftanii dhugaa baatu waldaa kana. Abbaa wanti ati dadhabu tokkoyyuu hin jiru. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoosiin lafee walitti deebisuu kan dandeessu. Isa ogeessi dadhabee Waaqa kan dandeessu si qofadha. Maqaa Yesuusin ati fayyisi. Fayyi maqaa Yesuusin. Fayyi maqaa Yesuusin. Ani isinirraa ni hiikuu ofirraa hiika dhalaalladha. Hiika. 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 Hallelujah. Arrakeessanas qaba. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin harkisanii kan fayyaa ta'u. Humna dhiiga Iyesuus Kiristoosin iddootti kan galchale haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin harki kun kan fayyaa ta'u. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosin fayyi. Fayyi maqaa Yesuusin. Fayyi maqaa Yesuusin. Abidda maqaa Yesuusin. Abidda maqaa Yesuus Kiristoosin. Maazer amma deesin kun ilaaladhaa kun akkas deema ilaaladhaa. Elamti deema hiikameera laala. Ilaala deema. Hallelujah. Sosochoo salaala. Ilaala. Wal qabaa harka kee. Wal qabaa. Cimcamaa nageenya. Utaala. Eshi Waaqayyo maal isiniif godhe? Waaqayyo waan baay'ee naa godhe. Torba shanii nani amee iddoo ciisaatti goggogee. Garagalchanii jedhu harki kooni amee yaa gooftaa Yesuus. Guyyaa tokko mana keetiin hojjenne harki koo maali amee inni mimmaan koo hangalaase. Qabaniin na kaasuu qabaniin na ciibsuu. Hin ciisuu hin taa'uu nan maraadha. Kun nyaatee harka koo fixeerraa cidhanii fixanii. Amma asitti akkasitti nayyanii. Maali yaa Waaqayyo guyyaa tokko boqonnaa naan kennu toosii eetanii. Nan iyyaa harkanii guyyaa ciisee. Fira miti firri koosii yanoosi nama na'a. Maana gattee har'a yaa gooftaa Yesuus jeetan nan boo'a mimmaan koo hangalaasee ciisa koorra ciisee. Ilmoo koo miti fira koo miti sin waammadha. Hara maana galaatti dee'eeta Waaqayyo waammadhaa ture. Waaqayyo guyyaa isaa eegee qalee sanarraa kutee. Ita ciiseen budee. Galanni isaaf haa ta'uu nan gammadee. Na fayyisee Waaqayyo ciibsee na buchee harki koo naa diriiree. Harki koon diriira hin jenne harki koo goggogee dafarsee. Harka koon diriirsee Yesuus Kiristoos. Kanan galata galcha gooftaa koo kana naa qabe. Galanni isaaf haa ta'u. Galanni isaaf haa ta'u. Kan koo kana naa godhe kana narraa qatee. Amma iddoo kanaatti irraa ciree fite. Harkaan na qabu gadi na qabu. Kana koo nyaatee fite amma iddoo kanaatti. Firan qabee Yesuus ati fira naan taatu wagana naan taatu. Warra firri nama meessi malee firri hin jiru jedhee.
Sira naa ta'e guyyaa sanarraa ishee waaqayyoo koo galanni isaaf haa ta'u kana kadhata qabfadha. Galanni isaaf haa ta'u waaqni koo kana waaqayyoof. Aleessa faarfataa Amaanu'eel yeroo isaanii kadhatu annaanni irraa hiiku argitaniitu. Faarfataan isuma kanatti isinii kadhate miti himaamu. Dubbadhaati. Isuma kanan naa kadhate. Amma iddoon isin dhukkubu hin jiru fa. Ilaala asitti sin cabe. Dhiitoti jira malee asitti hin cabe. Gidduu kanatti sin cabe. Kun immoo buqqee ta'e gunkoodaa kaataa. Wanti isaa amma isinii deebi'eera. Nagaadhaan bultan. Nagaadhaan bultan. Waaqayyooti isin fayyise. Waaquma na fayyise. Waaqayyoo isin fayyise kanaaf galata maal jettu isin? Galanni isaaf haa ta'u. Ilillee keessa galateeffadhaa. Kaleessa yeroo obboleessi koo irraa hiiku haasaa wayii fakkaata. Alanni kadhateef irraa hiiku haasaa fakkaata. Hiiktanii galtanii. Ergasii isin hin dhukkubu ija ciiftanii bultanii siree. Homaan taane itti sharqoon diriiree harki koo maan taane fayyaadha galeen akka koo raasee ilaalee jedhee galeen sa'aatti qaba ganama kana galanni isaaf haa ta'u homaan taane. Anis nan badansee malee nan jira. Isa dura ittiin ilmachuu hin dandeenye amma galtanii erga isinii kadhatame booddee ittiin ilmattanii jechuudha. Raftanii bultanii halkan immoo. Rafee buleen ganama ka'ee waaqayyoo koo galateef galanni isaaf haa ta'u. Warri kana argitan waa'ee waaqayyoof galata fidaame. Isaan immoo anatu beekaa hamma wajjiniin argee rakkina isaa. Mee anu wayiin dubbadhaa hidhaa kana anatu itti hidhaa ture. Jijjiiree si'a meeqaa jedhani. Mee isaan isaa dubbatanii warri argitan immoo waaqayyoof galata fiddu. Akkasuma warra du'aa wayii dhaqnee warra du'aa kana gubbaatti daandiitti kuftee daandii gubbaa irratti dhagaa makiinaan gurra kana gubbaatti kuftee cabde innasuma fiigee innasuma sana fiigee sanaanis foota wayii harkarraa hiikee harkin dachee hin maramne harki maramnaanani fiigee harka ishii dachaasee footaraan xamaxamee fuudhee galee amma dhiphinni dhufee galgala akka kirtaasii wayiitanii dheebulchee ganama keetan immoo simalma kana barbaadee ofii kiyya lafeessaan harcee ija koota arge jedhana lafeessaan harcee siqilee walitti hin cabee garagatiin hin cabee iddoo sadiitti buqqa'ee walitti tareen isa kana hidhe eegasii baay'een dhiphadhe hojii waaqaa ajaa'iba amma halkanii guyyaa akkootti irra kadha ture inni iyyitiin boossii akkasitti harka duwwaa faayitti waaqayyoon abdadhu jedhaan Yesuus gooftaadha. Nagatee sin beeku joo. Galanni isaaf haa ta'u. Seenaa waaqayyoo baay'ee nama darba. Amma kanaan booddeen dhiphattii isa kaleessaa kana immoo halkan kaleessaa galgala ishiin dadhabnaan kirtaasii wayiitiin hidhe irraa hiike. Kirtaasii hidhee iyyaa bulte. Kirtaasii sana baattee dhufte akkuma taatee kirtaasii jabaa kanaan hidhe na nyaate jennaan. Kana gizee laman irraa kutee amma ciqileettan hidhe. Garuu waan suphamee fakkaataa ibiddatti boba. Maqaan isaa eebbifamu. Ijoo waaqayyo kaneessuma na gargaara beektu sin. Dhibeenya garsaa irraa nan fayyee. Waa'ee hojii waaqayyoo keessa dubbadhaa kintaaluutti irraa nan fayyee. Beektu warri qaanxisi. Mucaan koo dhibbee akka gaggabdootiin qabeenyis na irraa fayyee. Oduu akka namaatii namni hin fayyu ijoo. Akka inni godhuu fi namni nama jiraata galanni isaaf haa ta'u. Hin jiraatta. Saba hiyyummaan keessin darbe Yesuus jala gallaan si gargaara hundumaanuu galanni isaaf haa ta'u. Kaleessa ani godoraan oolee dhimma biraati yennaan ka'ee dhufu. Amma misiraachi sitti maanaan jette hin agarre. Nan ciise gadee dadhabeen galgalaasi kadhanii dhumeera. Misiraachiin maayinaan nan ciise isheen ultaaltee galateeffattee. Harka ishee kan hin argee ajaa'iba waaqayyoo. Safuu waaqayyooti safuu ijoo. Safuu jedhe safuu dubbii waaqayyooti.